Maal goona egaa rifeensi birrii dhibba gale rifeensa sirreeffachuun birrii dhibba gale akka dhannee hin sirreeffanneefi dhibbi hin jiru akka mucaa jennee hin dhiifneefi nu nyaata kun nu xuuxaa kan guyyaan jedhu nu xuuxa nu huqqise edaanoon dur maaltu akkas nu huqqisan jedha rifeensa ta'uu amma reefinnaa gale inni immoo mabiraatiitu biyya alaatii dhufamoo maashinicha biyya alaatii dhufamoo nama sirreessu biyya alaatii dhufamoo doolaariidhaan inni immoo maaf dhibba ta'e maa inni dhibbi dedduudha 150 laasii magaalaa seeduma kana bitaa makasii maa anatu balleesse anis maal gochan deema dhibba keessan na mallaxa jedhin siitiin haqqaame ofii mure Aduh, fayyee masuk ke Cina mana boleh? maal goona egaa akkuma baraatti jiraanna kunoo hin naganne jennaan suuqiin guutuu didee hin jiraanne jennaan jireenyi guutuu didee mataa sirreeffanne jennaan illee birriin guutuu didee har'ammoo waa tokkoon shaqqallee sirreeqee matatti sirreeffadhaan ture maal abbaa keenyaa goona egaa wayi jiruu bara kana jiruun bara kanaa jiruu malatti na taate mataan nu nyaata garaan nu nyaata yaadni nu nyaata kanatti gaddeebinee badduu taane badduu namaa gadi taane jechuudha garuu gaaf tokko nu hin darba haalli kunis hin darba gaaf tokko nutis nama taana kanas ta'e sanas jira barri jira garuu kan naan galle iddoo jiru manuma jiru yaa birri sii miti kan akkana nyaachisee mataa kanarree kanarratti goobse yaa birri sumadhaa haadha kee bire qanii tokko boollatti itti kufte si argeen qotee si baasa.